ibsaa jechuudha. Baay'ee tokkoon jaalladhaani. Qoy amma ati jaallattiif mucaan si jaallachuu qaba. Mucaan nama meeqa facicciramu ishee. Mataa kee akkas mul'isaa nama meeqatti agarsiifta. Nama amantii ofii kabajatu aadaa Oromoos kabaja. የ500 ሚሊዮን ብር ሰርግ ከተማውን እጅግ በጣም እያነጋገረ ይገኛል። ይሄ ሰርግ የሼክ አላሙዲ ሰርጊ ሚሊዮን 500 ቆጴሱ ሚቲ ሚሊዮን 500 ከኑ ቤክኑ እኮ ለኮብሳኒም ሲቲሬ አመሞ ኦል ጉዴስኔ ኩን ጃፓኒ ቢተሜ ማርጊተን ኦፈተ ጃፓኒ ቢተሜ አንኮሞ ኮሪያ ዳ ቢተሜ ሲኔ ኮሪያ ዳ ሲኔ ተገርሲሱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ودفتوتا في كبجمت أورو شو آلين كيسان قتالين كيسانيغا هرس فيديو كبراسيني كبر في تنجرا أكما بيكم فيديو ببارس بشاني شو بايسيني كبر في تنجرا فيديو دوكانا تيني مو أكسين باي وهاراجر تانو كومنتي كيساني سلال انجرا أكتي في كل فازرت أتفاي أكتي تقول فازرت يرو كل في تنبريد أتفاي ما شاء الله ما شاء الله ورين مغر channel kana taraftan subscribe godati ma channel kana tani sirin jira dengidai galega akkum bekam channel likun subscribe laman brido kala faka ature kam video lama walittini dane video ni tokko dibaf kudam video jira inni tokko mo kuda sadi way video jira bri sadde temi afur qabna turre dibaf digdemi sadi ga gize qixxetti qornu 60 taa 60 lama wayitti qabna taw 60 lama wayitti dana ri dibba tokkof afurtamii ja'a qabna jechaadha. Subscribe yeroo gootan dhugaa akka sadaqaatti isiniif lakkaa'ama. Subscribe gochuun dagatina guyyaa tokko walitti qabne miskiinaaf kennina. Viidiyoo kana hundi keessanuu akkuma beekamu isinitti himuun barbaachisa. Laayikii tuqtanii gara viidiyoo. Samoona kana immoo wanti sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru akkuma beekamu sooshaal miidiyaan kun waan baay'ee irratti mul'ata waan baay'ee irraa adeema. Kana wal qabatee samoona kana guddaadhaan gaddaa sargii miiliyoona 500 maalin jedhi miiliyoona 500 maal godhame jennu miiliyoona daggasame meeme ኢትዮጵያ keessatti medde biraatiin ፕሌኒን አነስ ሚቲላ የ500 ሚሊዮን ብር ሰርግ ከተማውን እጅግ በጣም እያነጋገረ ይገኛል። ይሄ ሰርግ የሼክ አላሙዲ የወንድሙ ልጅ ሰርግ ነው። እንግዲህ ከተማው ለሁለት ተከፍሎ እየተከራከረበት ነው። ግማሹ በዚህ ሀገር ሁኔታ በዚህ ሀገር ድህነት እንደዚህ አይነት ነገር ማሳየት ተገቢ አይደለም ይላል። ግማሹ ደግሞ ያለው ይመርበት፣ በቃ ያለው ካለ ያግባ፣ ይጌጥበት፣ ይመርበት፣ ያሳይ ብለው እንግዲህ ግማሹ የተከራከሩ ነው ያሉት። ይሄ ሰርጉ የተደረገው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው። መኪናው የመጣው ደግሞ ለዚህ ብቻ ተብሎ አዲስ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገባ መኪና ታይቶ የማይታወቅ መኪና ነው መጥቶ ሰርጉ የተደረገበት። እጅግ በጣም ለግዠሪየስ የሆነ ሰርግ ነበር። 500 ሚሊዮን ብር ድረስ ፈጅቷል። እናንተ ከየትኛው ወገር ናችሁ? ይመቻቸው ከምትሉት ናችሁ ወይስ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም ከምትሉት ውስጥ ናችሁ? እስማ ዳጌስ ነምኒ ብሪ ሚሊዮና ዲበሻኒን ሰርጊ ኑኮ ሚሊዮን ዲበሻን ካምቤክ ነው ለኮፍሳኒ ብሪ ዳንጅራ ሚሊዮን ዲበሻን ጃኢበቦ በደ ምስኪን አሊፍ የዓለሙዲን አጎት ልጅ ነው አልጀድ ዮ ኢሳሚት ኢላ ኢልማ ዓለሙዲን ማፍንተው አቶ ምስኪን ኢሳ ሰገነማ ናዞፍ ነው ያዳ አቶ ሚሊዮን ዲበሻን ማሊፍ ሚሊዮን ዲበሻን ሚሊዮን ዲብቶኮ ደርገጌሰ ኩማተማን ከለኮብሲ ሄሩምሲሰቻ ፉሲ ሄሩምሲሰቻ ሲኔገሌ ሰፉ ደቦ ሆንተ ከሲ ጀራ ሲኔገሌ ናንገል ማኒ ወንቲ አንዲ ሆሎያች ይሉሃል ያዛብሽር እርሳቸው ዝናለው አይናቸው ምንሽር አንዲ ሆሎያች ካሉ መረሃባ ከልፍኛቸው ዘልቆ አይወጣም የገባ ባለመቃንገቷ የሀገር ልጅ ንቅሴ እንደ ከሚስ ቡና ሆነሽ ቀረሽ ሱሴ An wantina dhibe asirratti mucattiin sittiin heerumte jechaadha. Akkuma nama dubartoota jira kan ideessi miti ofii jechuun namarraa malaayikaa irraan dhalanne miti namarraa dhalatte cubbuun dubbisiisee dhiisaa dubartootaaf gorsa tokko kennuun barbaadala. Diqqoo abbaa manaa keessanii wajjin bakka bishaan dhiqataman jiru bakka fuulli fa'i hin deeminaa isinii galee hin deeminaa harkaa baddu laalaa. Babe.
Babe, don't. Babe, don't. I have makeup, babe. Babe. Now my makeup is gone. No, no. Are you sure? Yes, yes, it's still there. It's perfect. Are you sure? It's really good. I am still beautiful. Of course. Nice. I'm going. Kana salphinni kana la salphinni guddaan ila akkas hin taanin sodaadha laan. Allahu akbar. Bakka qalameen kana bakka kiwwechuun amma gaa. Ila kanaanis ni sodaadhe dura isinitti melaan. Uffata kee kanas haa ta'u nu ibsite. Uffanni kuni gogaa looniiti moo leezeriidha moo haalunaan galle. Egaa argaa naqeeqxanii nan kaasa. Irreecha yeroo dur jalqabsiisnu beekna kaa hojjadeedhaan maal goone waan baay'ee dabarsine miti ree. Amma moo ol guddisne kun Jaappaanii bitame. Achitti warri gurguddaatu uffata jechaadha. Kunis meel mallayyoonis achi bitame. Kana moo haala kanaan kana faana an deemu jenneetti yaannee warra ogummaasaa qaban gaafannee diizaayinii haala kanaan hojjetan. Akkuma argitan miidiyaa biyyattii irratti uffatichi bahee mul'ate. Kanaaf Oromoon amma ol guddatee akka addunyaatti as geenyeerra jechuu agarsiisuufi jecha. Waaw. Jennee nama bira darbina. Mee uffata babbareedaa akkas Jaappaanii Jaarmanii nu ergame mee. Nu hojjechi. Nu sin uffannaa haa? Arraspons akkansi jaalladhu ana miti onnete gaafadhu tiyaa hullee tiyaa maaliif narraa fagaatte biyya lakkii dabii kootti. Egaa makiina Oromoo akkuma beektan sooshaal miidiyaa kanarratti it is famous. Asirratti wanti jechuu ni barbaade yeroo baay'ee yeroo xiqqoo fimmisinaa kana yookaan immoo beekamtii kana arganne miirri nutti dhaga'amu yeroo keessattuu yeroo jaallatamee dhiira baay'eedhaan ho'ifamuu jalqabdu akka tokko gara amantii kanaa fagaataa jirti jechaadha. Wanti isin jechuu barbaadu ijoolleen durbaa ilmi durbaa jechaadha. Gaafa isin amantii si eegdee amantii si kabajjayyii kabajamti. Ilmi durbaa by the way bareedinni si kabaja siiti. Bareedinni si of eeguudha, kabaja ofiif kennuudha. Wanti isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf akka amantii musliimaatti mataa kana mul'isuu hin danda'amu. Kan immoo atuu si gaafattanii iyyuu isin itti himte jechaadha. Isa malee immoo sirbaa akkasitti sirbuun si jinsiin hojjetaa jirtu baay'ee tokko namatti bargixaawo bareedda sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtii qabda. Atuu ji'a lama sooshaal miidiyaa kanarraa badde namni si barbaadu hin jiru baay'ee. Akkasiin sooshaal miidiyaan kun atuu ji'a lama badde yookaan immoo dhukkubsatte yookaan uummata taate achumaan dhiifamta irraanfatamte jechaadha. Har'a fayyaa taanii akkuma barbaanne amantii kanatti qoosnus bor Rabbiin dhukkuba tokko nu qabuu danda'a. Bor ija nuu kenne kana eddeen nu kaa'uun beekamu gurra nuu kenne afaan ittiin akkas taanu kana bor eddeen ni kaa'u eddeen meeqatu dhukkubsatee hospitaala ciisaa jira akkuma beektan jechaadha. Innaa mataa ijoolleen akkasitti mul'istanu ijoolleen immoo uma baay'ee jira sooshaal miidiyaan kun uummanni namatti hin fidne qabu yoo dhageessa ta'e immoo baay'ee isaa of eeguu qabda jechaadha. Of eeguu qabda diinii keetti deebi'uu qabda ati namoonni baay'een miiliyoonaa olutu si hordofu jechaadha. Moota miiliyoona meeqa kana keessaa meeqatu si hordofa meeqatu uummata hojjeta kana yaaddee gaafa amantii ofii kabajje oromummaas kabajja baate. Abbaatu bakkeedhaa dhufa. Maal gurbaa maal taate? Ani eessaan bahee? Maal? Namti kun eessaan bahee? Maal jechuudha? Eessaan argama eegsiin jiraata miti. Ati haadha keessi deessa ka? Haadha kosuu dhagee. Dhagiitii haadha kee gaafadhu. Akkuma mucaan haadha bira dhaqeetiin. Armee koo. Armee haadha eessaan dhaabaa ani akkamitti na deesse? Dhagee abbaa kee gaafadhu ka? Abbaa koo gaafadhaan isitti na ergate immoo abbaa kootti na ergate. Sitti na ergedha. Egaa ilma koo ji'a 9 garaatti si baadhee si wajjin rakkadhee baay'ee natti cimte garuu guyyaa dhalatte immoo
Wayyoo yaa ciniinfuun har'a ga'e maal jedhee tan sitti himaa kunoo gaa akkasitti dhalattee jettee haati gurbaatti himtee jennaan. Wayyoo ammee koo wayyoo ammee koo wayyoo ammee koo jaasa kan hunda namatti rakkatte jedhee gurbaan akkumaan fiigee abbaatti deebi'e. Maal gurbaa akkamittiin jette haati kee? Haati koo jaasa kan namatti rakkatte karaatti namaatti ati immoo gurbaa ammam karaatti namaatti. Ammee koo namatti rakkatte. Mucaanatti naquudhaaf kana hunda haasofte. Anamman garaatti si baadhe. Anamma umriin koo waggaa 24. Waggaa 9 dugdatti si baadhe. Akkamitti dugdatti namaatti utuun lanasin. Isa booda dhaqiitii barsiisaa saayinsii gaafadhu gaafa mana barumsaatti galtuu jedhee deebisa jedhan. Anumti kun eessaan bahee? Ani eenyu? Anumti kun eenyu? Dhugaasni. Ani immoo waggaa 9 dugdatti si baadhe amma umriin koo 20. Isinii galee reedhee yaada warri dhiiraa isinii galee reedhee yaada. Akkas ibboo dubbiin namichi kun ammallee qoosaadhaan beektu luuccee. Maaliif akkanatti batte? Akkasitti si yaadatu argitee Oromoon? Maaliif akkanatti batte duraati a'uudhu billahi min shaytaan ilaa asii geesse. Lubbuu sargii ollee dhufnee bar sargii. Asii geesse moo? Maal ta'e qoy? Jedhee biraan tarree bar. Filtara as hoo as ija jala akkamitti akkanas sii diban? Maal taatee? Lubbuu bar istaayiliidha. Laa ilaaha. Istaayilii meeqaappii argitanii? Ay. Baala saanaa tuwii keessa turtanii daa'imni isinitti taphataa oolte malee isinii miti. Maal haasawaa jira? Atis akka uummataan ta'ee baay'ina maal jechuudha? Filtara naan jaa aboo deemaa firraa dhiqaa kottaa wallaa akka keessan irra wayyaa deema. Wallaahi birri itti baay'ee maal inni? Maakii jedhaati Fadilo. Deem na dhiisi deem bitadhu waan bitatu. Tolchee dhufa uumaa bitachuun deemu laayitumaan tolchaa. Tolchii kottu. Anatu adda haasofsiisaa deemu. Haasofsiisee. Dhageeffadhu turree dhufnee dhugaa irratti dadhabnee sargii bikkas hin jenne. Wallaahi saayyaa isin arginu malee hin bullu jennee dhugaa rabbi qophii wayiirra turree qophii san dhiifnee dhufne wallaahi. Maasha Allah. Suusiin nuti taatanii wallaahi achi jala ta'ee taptaaf isinii godhaa turre bar. Yaa. Ay, itti kolfaa kolfaa. Anka jedhu. Ibsi shan aarsaa jirta. Maaliif nu koofle naan galee? Ati faanti nama fakkaattuu callibee? Ay, wallaahi aarsaa jira mucaan. Nama fakkaatu. Wallaahi. Qalameedhuma baddaa baate fakkaatanii jiru. Akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha ilmaan Oromoo mucaa asirratti agartan kana ibsaa jechuudha. Baay'ee tokkoon jaalladhaani. FB'dhaan illee fireendii gaafadhee akkaataa isa jaalladhu ibsadha jedhee naa deebisuu didee. TikTokiin illee fooloo godhee carraa ittiin haasa'uun arganne fooloo kollee naan deebisne. Maakiidhuma qofa jedhaa oolanni. Maakii malee namni biraasatti mul'achuu hin danda'u. Nuti yoo warra isa jaallannu. Ani baay'ee tokko miidhamaa jira Oromoo. Garaa akkasitti hin jabaanne nan beeka. Viidiyoo kana sheer godhaati ibsaa biraan nagaa. Baay'ee hedduu akka isa jaalladhu ibsuufii barbaada. Baay'ee jaallattee bannaatis. Aduu kaatee baay'ee miidhamaa jira. Arabaakish ta'insi ta'e. Ani immoo hundi na dhibee ijoollee. Mucaan kun nama meeqaa cicciramu nama meeqaa cicciramu dubartoonni immoo isuma dhugumaa dhiisaati isa qoosaa fakkeenyaaf qoosaan irratti hojjeta dalagamu dhiisaati jechaadha. Ijoolleen fakkeenyaaf namni tokko jaalallee qabu giggimmi jettanii anis yoon jaallanne ansi jaalladhee dhuufanii akkas
Waa meeqa dubbattan maal isiniif ta'uuf fakkeenyaaf namni sun. Fakkeenyaaf isin jaallattaniif namni sun isin jaallati jechuudha kun. Baay'ee yoo dandeessan yoo haala qabaattan yoo haala janajjantan qabaattan jechaadha. Janajjantanii amma ta'e laaffifattanii amrii laaffifattanii yoo nama laafu ta'e walii galtanii wal jaallachuu dandeessu. Garuu lafaa kaataan aan si jaalladhe an akkas ta'e ijoollee akkas kaballaa qaban isinitti gochuu tureera. Egaa viidiyoon dhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti isin bohaarse isin gammachiise amma viidiyoo kabiraatti walitti deebi'utti Oromoo Show.